Kun raadiyoo sagalee Oromoo isaatirraan darbu. Kun raadiyoo sagalee Oromoo isaatirraan darbu. Raadiyoon sagalee Oromoo isaa torbaanitti guyyaa 3 guyyaa kibxataa takka salaasaa guyyaa kamisaatii fi guyyaa sanbataa takka satti qophii isiniif dabarsu amma jalqaba. Ashama kun raadiyoo sagalee Oromoo isaatirraan darbu. Ada guyyaan kamisa baatii hagayyaa 2 bara 2018 oduu guyyaa har'aa qabanne isiniif dhiyeessina. Oduu booda ibsa pirezidaantii naannoo Oromiyaa Dr. Kabajaa Lammaa Magarsaa haala imala isaanii irratti yaada kennate isin dhageessifnee akkuma aadaa qophii deenyaatti sirbaan dhageessinitti dhaammanna. Han qophii guyyaa har'aa isiniif dhiyeessu ana Magarsaa Boonaatii obsaan waliin tura. Oduu guyyaa har'aa humni poolisii addaa bulchiinsa naannoo Somaalee daangaa Oromiyaa cehuudhaan uummata nagaa irratti dhukaasa banuu akkuma itti fufanitti jiran. Godina Harargee Bahaatii fi Dhihaa humni addaa bulchiinsa naannoo Somaalee daangaa Oromiyaa cehuudhaan aanaalee Cidhaksanii fi Mi'eessootti dhukaasa uummata nagaa irratti banuudhaan lubbuu namoota ajjeesuudhaan manneen hedduu gubaatii jiran. Lolli poolisiin addaa naannoo Somaalee kan abdiilleedhaan bubbaafaman kuni godina Harargee Lixaa aanaa Mi'eessootti hawaasa irratti araddaa kuffaa saawatti dhukaasa banuudhaan namoota 2 guyyaa har'aa galaafatan. Akkasumattis lola guyyaa har'aa humni addaa Somaalee kuni godina Harargee Bahaa aanaa Cidhaksan araddaa Qaaligaa Warsayyoo ganda caffee tamaam ja'amurratti bananiin lubbuu nama tokko ajjeefamuudhaan manneen hedduunis gubatan. Oduma wal fakkaattu weerara humni addaa naannoo Somaalee aanaa Cidhaksan araddaa Hussee Wayinee irratti bananiin dubartiin tokko madaa'uudhaan mooraa fayyaa Cidhaksanitti wal'aanamaa jiraachuunis gabaafame. Miseensa raayyaa ittisa biyyaa warri irrina naamusaatii fi dirqama hojii dheessanii baduudhaan himatamaniif dhiifamni godhamuu fi ministeerri ittisa biyyaa beeyse. Miseensi raayyaa ittisa biyyaa warri akkas naamusaatii fi biyya dhiisanii baduudhaan himatamaniif dhiifamni taasifamuu ministeerri ittisa biyyaa hubachiise. Haaluma kanaan labsi dhiifamaa manni maree bakka bu'ootatti dhiyaatee raggaasifame booda godhachuudhaan naamusa loltummaatiin himatamanii mana hidhaa keessatti warri jiranii fi miseensonni kanaan dura biyyaa ba'an dhiifamni taasifameetiif jira. Miseensi raayyaa warri dubbiin laaltu waajjiraalee dhaabbanni qopheesse kan naannoo isaanii argamutti qaamaanis yookaan unkaa guutuudhaan if galmeessuu akka qaban ibsan. Miseensonni Finfinnee fi naannoowatti argaman waajjiraa daayireekteriin haqaa kan naannoo Beellaatti argamutti dhiyaachuudhaan akka if gabaasuu qaban hubachiisan. Sirreeffamtoonni Finfinnee ala jiraatan ammoo naannoo jiranitti waajjiraa daayireektoota haqaatti if gabaasanii fi kanneen sadarkaa aanaatii fi godinaa jiran ammoo waajjiraa godinaatti if gabaasuu akka qaban dhaaman. Haaluma kanaan guyyaa Kamisa har'aa eegalee waajjiraa Finfinneetti dhuunfaa guddisiisuun eegalamuusaa himame. Naannoleetti ammoo hagayya tokkorraa eegalee ji'oottan 6 dhufu keessatti if gabaasuu akka qaban akeekkachiisan. Yeroo kenname kana keessatti sirreeffamaaniif if hin gabaafne eega yeroon dabarte iyyannoo dhiyeeffate fudhatama akka hin qabne Birgadeer Jeneraal Kiduu Alamuu hubachiisan. Walgahiin marii haala bulchiinsa naannoo Somaalee ilaalchisee magaalaa Dirdawaatti gaggeeffamaa jirti. Walgahiin marii haala bulchiinsa naannoo Somaalee ilaalchisee tan qaamonni siyaasaatii fi hawaasaa biyya keessaatii fi biyya alaa warri dhala Somaalee ta'an hedduun irratti hirmaatan guyyoota 2 dheerattu magaalaa Dirdawaatti gaggeeffamaa jirti. Walgahii marii kanarratti rakkoolee jiraattota Somaalee irra mootummaan naannoo Somaalee irraan gahaa jirtu gadi fageenyaan akka irratti mari'achaa jiranis himame. Pirezidaantiin bulchiinsa naannoo Somaalee Abdiilleen akka walgahiin tuni magaalaa Dirdawaatti hin gaggeeffamne hin milkooyne carraaqa guddaa godhus akka itti hin milkaa'in barame. Abdiilleenis marii walgahii magaalaa Dirdawaatti tana dura dhaabbachuudhaan magaalaa Jijjigootti marii biraa akka gaggeessaa jiru gabaafamaati jira. Gama biraatiin mormiin bulchiinsa naannoo Somaaleetti itti fufuudhaan
mormiin cimtuun magaalaa Aayishaatti gaggeeffamaati jirti. Godina Afdheer aanaa Raasootii fi Bareettis mormii wal fakkaattu ciminaan itti fufte. Magaalota bulchiinsa naannoo Somaalee aanaalee Faafamee fi Erarittis mormiin jiraachuunis gabaafamaati jira. Mormiin bulchiinsa naannoo Somaalee magaalaa Shinnileetti jalqabamte guutuu bulchiinsa keessa babal'achuudhaan godinaalee garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiraachuu oduun qunnamtii sabaa himootaa irratti ibsamaati jirti. Pirezidaantiin bulchiinsa naannoo Somaalee aangoo bara 10 irratti turaniin jeneraaloota wayyaanee wajjin hariiroo cimtuu taasifachuudhaan bulchiinsa naannoo Somaalee jeeqama keessa galchee jiraachuunis ibsame. Jeneraalonni wayyaaneedhaaf fayyadama dhuunfaa kontiroobaandii pirezidaantii bulchiinsaa wajjin qabaniif akka abdilleen aangoo irra turu gargaarsa guddaa godhaatiif jiran. Mormii bulchiinsa naannoo Somaalee kana qabbaneessuuf jeneraalonni TPLF warri daldala kontiroobaandii pirezidaantii wajjin qaban deeggarsa cimaa kennaatiif akka jiranittis himamaati jira. Lola bulchiinsa naannoo Beenishaangul Gumuzitti uumame wal qabatee poolisootaa fi namoonni siivilii 800 hidhamuun barame. Pirezidaantiin bulchiinsa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Ashaadlii Hassan magaalaa Hawaasaatti akka ibsanitti sababa rakkoo walitti bu'iinsaatiin wal qabatee poolisoonni 20 fi namoonni 88 hidhamuu ibsan. Baatii Eebila irra dabarre keessa bulchiinsa naannoo Beenishaangul Gumuz magaalaa Hawaasaatti rakkoolee uumamteen namoonni 14 ajjeefamuun namoonni 70 ga'an madaa'aniiti turan. Qaamota rakkoolee uumamteen sababa ta'an jedhamanii shakkaman hoogganotaa fi ajajoonni nagaa eegduu yeruma san qabamuun isaanii ni yaadatama. Pirezidaantiin bulchiinsa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Ashaadlii Hassan ibsa yeroo san kennaniin koomishinarri poolisaa naannoo aangoo fi hojii irraa kaafamuun itti gaafatamaan humna poolisii addaa naannootis aangoo irraa kaafamaniiti turan. Hoogganoonni bulchiinsaa naannoo sadarkaa garaagaraa irra jiran 54 aangoo bulchiinsaa irraa kaafamuudhaan yoggaa hidhaman poolisoonni 11 hidhamaniiti turan. Walgahii magaalaa Asoosaatti gaggeeffame irratti akka ibsanitti namoonni hidhaman 800 akka gahan himan. Hoogganoota wajjin namoota 88 yoggaa hidhaman ajajootaa fi miseensonni poolisii immoo 21 akka ta'an ibsan. Rakkoolee magaalaa Hawaasaatti taasifamte irratti Dr. Abiy Ahmed ibsa gaafa san baasaniin qaamni rakkoolee tana uuman waraabeeyyii guyyaa jechuun isaanii ni yaadata. Oduudhuma filannoo Zimbaabeetti wal qabatee magaalaa guddattii biyya Harareetti mormii ummataatiin namoonni 3 ajjeefaman. Filannoo biyya keessatti eeggeefte irratti paartiin biyya bulchitu ZANU-PF filannoo dogoggorsiifte jechuudhaan dargaggoonni karaalee gubbatti bahanii dhagaa tuuluudhaan mormii cimtuu gaggeessan. Poolisoonni dargaggoota mormii gaggeessaa irratti dhukaasa banuudhaan namoota 3 ajjeefamuun dhaga'ame. Haala ajjeechaa kanarratti dhaabbanni tokkummaa mootummootaati fi mootummaan Biriitaaniyaa yaaddoo qaban ibsatan. Filannoo kanaan paartiin biyya bulchaa turte paartiin ZANU-PF sagalee caaluun dorgomtoota isaanii mo'achuu ibsaniiti turan. Pirezidaantii Emerson Mnangagwaan filannoo ammaa tana dura pirezidaantii duraanii waggoota dheeraadhaaf biyya bulchaa turan Robert Mugabe aangoo irraa buusuudhaan aangoo irratti bahaniiti turan. Mormitoonni filannoo taasifame kun haqa akka hin ta'in ibsachaati jiran. Barreessaan olaanaan dhaabbata tokkummaa mootummoota Antonio Guterres haalli nagaa akka tasgabbaa'u dhaammatan. Ministeerri Hajaa Alaa biyya Ingiliz Harriet Baldwin walitti bu'iinsi amma sababa filannoo kanaan uumame kun ciminaan akka isaa yaaddeessaa jiru hubachiisan. Filannoo gaggeeffameen paartiin ZANU-PF barcuma mana marii biyyaa 210 keessaa barcuma 445 mo'ataniiti jiran. Paartiin mormituun gamtaa ammoo barcuma 60 yoggaa mo'atan, paartiin NPF fi namni dhuunfaan mormii irraa qooda fudhatan barcuma tokko mo'achuun isaanii himame. Barcuma hafan 3 koomishinni filannoo hin ibsi. Dhaggeeffattoota keenya oduu har'aaf qabnu asirratti xumurraatii sagantaa ta'e nafti wajjin turtii gaarii. Dhaggeeffattoota keenya pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa haala turtii imala jila isaanii kan kaaba Ameerikaatti taasisan ilaalchisee ibsa haala akkanaatiin kennataniiti itti dhiyaadha.
turtii keenya kaaba Ameerikaatti dhiheenya keenya kana taasisneen ummata keenya lammii Itoophiyaa hundaa waliin marii bal'aa gaggeessaa turree jirra. Keessumaa immoo ummata keenya ummata ilmaan Oromoo diasporaa sababa garaagaraatiin biyya kana keessaatii baqatanii turan waliin marii guddaa gaggeessaa turree jirra. Carraa kanaan ummanni keenya hunduu isteetii garaagaraa jiraatu. Nuti jaalala fuunee fi deemne malee waa biraa qabannee fi hin deemne. Haa ta'uuti garuu aadaa saba isaatiin simannaa ho'aa jaalala guddaadhaan kabaja guddaadhaan nu simatanii halkanii guyyaa jaalala qofa ton ta'in nu waliin boohaa akka maatii tokkotti nu keessummeessaa turan waan ta'eef carraa kanaan nu boonsitanii jirtu guddaa ulfaadhaa galatoomaa isaaniin jechuun hin barbaada. Kanatti aansuudhaan nuti asii baanee jilli biyya Itoophiyaa dhabee Ameerikaa dhaquu waan addaa qabanneef hin deemne. Obbolaa isaanii akka taane, haadhoo isaanii akka taane jaalala duwwaadha qabanneefi kan nuti deemne. Jaalala nuti qabanneefi deemne sanammoo kabajaaf ulfina guddaadhaan nurraa fudhatanii nu simatanii waamicha keenyas akkasuma fudhatanii waliin taane biyya keenya akka jijjiirru akka guddisu Oromiyaa akka jijjiirru waamicha nuti taasisneefiif fudhatanii nu gara fuula duraatti waliin taane akka hojjennu walii gallee jirra. Sanas kallattii garaagaraatiin agarsiisanii mirkaneessanii jiru. Sana bira dabarree hoggantoota siyaasaa aktivistoota baay'ee waliin marii garaagaraa taasisnee jirra. Keessumaayyuu akka Oromootti hoggantoota bara dheeraadhaaf siyaasa keessatti gumaacha guddaa gahee guddaa qaban waliin marii taasisneerra. Warra akka aktivistoota Jawaar Mohammad waliinis marii guddaa bal'aa laphee qulqulluudhaan obbolummaadhaan gaggeessaa turree jirra. Ammaan boodas gara haadha isaaniitti qe'ee isaaniitti dhufanii Oromiyaatti dhufanii waliin taanee jijjiirama naannoo keenyaaf jijjiirama saba keenyaaf jijjiirama biyya keenyaaf waliin akka hojjennu irrattis walii gallee jirra. Yeroo dhiyoo keessattis Jawaar Mohammadis dhufee uummata isaatti dhimma kama jennee abdanna. Kaan isaaniis akkasuma biyya isaanii galanii jireenya isaaniis jiruu isaaniis akkasumas immoo biyya guddisuu irratti hirmaatu jenneeti yaadna. Walumaa gala waamicha kana qabanne yoo deemnu jaarsummaadhaaf yookiin maaliif waan araaraa kana waan nagaa kana barbaanna jennee yoo laal waan kana hunda kan nuti goonuu fi ummanni keenya sababa garaagaraadhaan miidhamee rakkatee dhiibamee biyya alaa keessa jiraatu kumaatamaan otoo hin ta'in miliyoonotaan kan lakkaa'amu. Ummata miliyoonotaan lakkaa'amu kana bakkee keenyee cinaatti dhiisnee Oromiyaa jijjiiruudhaaf, Itoophiyaa jijjiiruudhaaf, guddisuudhaaf, ijaaruudhaaf hojiin nuti hojjennu hangamoo ta'e milkaa'uu hin danda'u. Gam tokkoon isaa ta'u gama biraatiin diasporaan keenya guddina biyya kanaa keessatti gumaacha guddaa, gahee guddaa kan qabu. Kaan maallaqa isaatiin, kaan beekumsaaf dandeettii isaatiin gumaacha guddaa kan qabu waan ta'eef hanga ummata kana hin hammatiinitti Oromiyaa jijjiiruudhaaf isaa ta'u biyya keenya Itoophiyaa jijjiiruudhaaf hin danda'amu waan ta'eef kanaaf iyyuu waliin taanee akka hojjennuuf kan hunda nuti hojjetaa jirru hanga ammaattis Waaqayyos nu gargaaree nu milkaa'ee jira jenneeti kayyaan ammaan boodas yoo wal hubanne yoo wal gargaar yoo wal dandeenyee waliin hojjennu biyya keenya sababa nu ittiin jijjiirreef hin jiru. Nu gidduutti ummanni keenya baay'een isaanii keessumaayyuu diasporaa Oromoo wajjiniin marii bal'aa taasisne keessatti miidhaan garaagaraa biyya kana keessatti isaan irratti qaqqabee jira. Yakki garaagaraa isaan irratti raawwatamee jira. Hojiin gara fuula duraattis nuti hojjechuu qabnu ummata keenya waliin taane imimmaan isaanii qoorsuun laphee isaanii cabe sana fayyisuun hojii keenya guddaa tokko. Sana bira dabarree garuu gumaacha guddaa warra taasisuu danda'an waan ta'aniif jaalala kabajaaf ulfina warra beekan waan ta'aniif isaaniin qabannee biyya keenya jijjiiruudhaaf hojjechuun nu barbaachisa. Gamaaf gamana dhaabbannee ija diinummaadhaan wallaallee
biyya keenya guddisuun hin danda'amu waan ta'eef seenaa keenya keessatti isa jalqabaaf walgaarreeffachuun diinummaadhaan wallaaluun haa dhaabbatu jenneet kan nutis kana hojjetaa jirru. Diyaaspooraan keenyas immoo kana laphee qulqulluuf sammuu gaariidhaan fudhatee nu waliin hojjechuudhaaf qophaa'aa akka ta'e nu mirkaneessee jira. Kanaaf iyyuu ummanni keenya naannoo Oromiyaas qeerroon Oromoo abbootiin gadaa ummanni keenya guutuun kana hubatanii duraan durs nageenya Oromiyaadhaaf nageenya Itoophiyaadhaaf hundi keenya waliin taanee hojjechuun ammaan booda ajandaa siyaasaa garaagarummaa nu gidduutti uumuu danda'an cinaatti dhiisnee misooma biyya kanaadhaaf waliin taanee hojjechuun galma keenya isa guddaaf isa olaanaa waan ta'eef kana waliin taanee akka hojjennu irra deebi'ee waamicha koo dabarsuun barbaada. Ulfaadhaa fayyaa ta'a. Dhaggeeffatoota raadiyoo sagalee Oromoo isaa obsaannoo waliin turuu keessaniif galatoomaa isin jechaa hanga qophii teenyatan guyyaa sanbataa takkaa sabtiitii walitti dhufnu geerarsa kanaa waliin nagaatti. Kennada bareekoti naafiso gamaa kooti dubartiin hin geerartu quqqaa garaashee keessa geerarsaan hin baafattu gumigaa yoo dhowwere siqqee labsii baasere yoon geeraree maal qaba keessa koo taarii qaba. Keessa koo taarii qaba qomoo koo rakkoo qaba utuu waan hundaa qabu deegar kana maalala utuu waan hundaa qabu deegar kana maalala saba koo guddicha koo kana ka dhukkubni koo dhaga'i geerarsa koo. Leenca dulloome taane kan ilkaan irraa dhume hayyudoo fa'ee taane kan dubbiin harkaa dhume goota hidhamee taane kan ari'een qaqqabne kan neesse jalaan baane. Kana lallatte gadeen gandaanuu dhaalte yartuun biyyaanuu baafte kana gubeen hawaada halkanii guyyaanaade kana lallatte gadeen gandaanuu dhaalte yartuun biyyaanuu baafte kana gubeen hawaada halkanii guyyaanaade. Jiruudha maqaaf jirra jireenya maalii jirra lafa abbaa horii bite nu qilleensarraa jirra dilbituun lanneen qabnu dhibbisnees mooraan qabnu qonnaadhaan waliin baane daldaluuf humnaan qabnu dalaguuf carraa dhabne
dalaguuf carraa dhabne taa'us qoonqoo daadhabne hinduuneef jirraa jenna lubbuu gaaddisaan qabne 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 Yabbahum nadale biyabbahum nadale nuti keessummaa taane wabii jireenyaa dhabne dhibamne biyyaa baane eekkamtaan nu ergatu ergamtu alagaa taane cibsanii nu gorra'u hoolaa faasigaa taane gubanii nu qaammatu dara maskalaa taane gubanii nu qaammatu dara maskalaa taane qurxummiif nu darbatu ilbiisa raammoo taane qurxummiif nu darbatu ilbiisa raammoo taane rakkannee waan nu taane takkaalmi namaan taane takkaalmi namaan taane takkaalmi namaan taane kan ciisee gorra'ame kan naabbiidhaan gubate kan rasaasaan fiixame deebi'ee wakaare kan ciisee gorra'ame kan naabbiidhaan gubate kan rasaasaan fiixame deebi'ee wakaare gadoosaa baafatare tokkummaa dhabaa keenyaan umaan saanii haafare tokkummaa dhabaa keenyaan umaan saanii haafare ta'anii dhalaan dhaluun gandaaf lagaaf wal qooduun fedhii sabaa dhiisanii dansaa fi jeelaa fiiguun beekaa fi tuffatanii waliif dhageettii dhabuun aadaa dhufseedhaa malee seenaa keenyarraan jiru mee xiqqoo na caqasa waan hayyuun bulee himu mee xiqqoo na caqasa waan hayyuun bulee himu Gadaa baabilee keenya seera baha qaaf muruu dubbii dhaartii dadhabee gumii gaayyootiin furu kabaja waliin buluu beekaa wallaalaa gorsaa jabaaf laafaa wal tirsu lammiitu lammiif gorsaa hayyootiin seeraa tumuu qalluun halluun biyya eebbisa hawwan ilmaan guddisu goonni roorroo deebisa jaarroliin seenaa himu namnu wal dhaggeeffata hedhii nam tokkee caala kan biyya jabeeffata amma maaltu maal ta'e gurmuun keenya laaffate namni maal safuu gate aadaa abbaa sarraanfate waliif maanaatoo dhabe haadhoof haadhoo gane
Hadon ma fado gane mariatango wangabu mekota wal gorfana iba yudi ba fanne e atetes bachafanna iba yudi ba fanne atetes bachafanna malkaf tuluti bane wakara ragafanna وقرار غفنا تكاف غدا والتاني فرما تبربادنا رورو نوراتي جاري بوكس نفراغنا رورو نوراتي جاري بوكس نفراغنا Brumana Miami Hirioshe bitamuna Miami Hirioshe Bahara wal wamne Gitarra wal wamne Habarra wal wamne Ibarra wal wamne Walitti maramna Akka ilmanidda Ukul fabobana Esi Kenya bidda Tobara Brumana Miami Hirioshe bitamuna Miami Hirioshe enyutunu kenna enyunu dawata lafne oromia nufu kenna gofta waraba menumu kamne ko galana yartunim bitamna